dachii bitadheetiin jee Mahmad mana jaarradhee qabaa je maniin an jaarradhe kun Harari je Harar keessa arattanyaa jee jira kanarratti immoo manni kun miliyoona 2tti dhiyaataa je maallaqaan harkaa qabuun hin fixadhee je sinigale qarshii takka hin qabu micoota ta'inni kaa godhadhee jalatti aarsaa meeqa kafalelle addaan hafne kuno nadidde nahii kinaan jatte je torbaan takka waljitti dubbachaa hin jirru nahii kinaan jatte anarraan dhufne ani hawaasni kiyya Oromoon warrin irraa dhalan warri dhimma kiyya jalqabaa gadhumaa na hordofaa jirtanii qarshii walitti buusaa na fuusisaan mana niin qaba booniyyeetii yaan itti galfadha jeetiin itti laffa'ee mana kana jaarradhee mana jaarrachuu malee dhala jaartiin jaaladhu ittiin galfachuu hin dandeenye na diddeesiini narraa haftee jirti Oromoon osoo ajandaan an godhanne rabbiif jecha jeela akka ilma isaaniitti akka ustaaza isaaniitti isiif jaalalasiitiif anis aarsaa guddaa kafalee isinis jaatiyaaf aarsaa guddaa kafalte waan rabbiin ji'u malee ta ilmi namaa jee hin taatu mana hawaasni itti gammadutti ballama hawaasni fadhii isaaniitiin naaqabee mana ifii isaaniitii itti gammadanitti waan dandee walitti buusanii ani Sheekh Musaa Suwaalaatti dhaqee na fuusisi jaanii waaniin alarraa oliin galu naaf hawaasni kiyyaa qopheessu hawaasni kun dhimma kiyya jalqabaa haga dhumaa jala jira biraan naagee ajee yaa Oromoo ustaanni kun akka jee eegaan boniyye walitti dhufe ajandaa takkaan baanee jee amma garuu ajandaa ta'uu hin barbaadu sababa ajandaatti ustaasonnis na dheessanii sheekottinis na dheessanii darasoonnillee na dheessanii waa meeqaatu narra gee diin irratti hagana gee obboleessi keenya kun jaalalti waan naman gooneen qabdu osoo ustaas booniyyeedhaan osoo booniyye waliin jaalatin Muhammad hin beenu nuti gaarii ta'us hamaa ta'us jarjaraa ta'us suuta deemaa ta'us hawaasni Oromoo hin beenu eega isaa walitti dhufan agarre kanallee ka godhe qeequmsa garagaraa kan deddeebii keessa itti dhufuutu obsa fixachiisee miciyyoon akka gabbaatee dubbatu innillee akka gabbaatee dubbatu godhee akkana ma isaa wajjin mana tokko keessa dhalateetti jara kana amala isaanii barannee haala isaanii na daratee je ani osoo hin jaaladhu ani isii tana galfachuu fi naarsaa meeqa kafalee asoo illee tokko tokko jiru asoo galchee mi for garuu ani asaa guddaa kafalee. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Jaartii lafa godhatee qaba manni kun ganaanaaf isiif qopheeffadhe jaartii diidaniitti galfachuu deemu tana isitti duwwadhee isin raaftiin attiin galle qarshiillee harkaa hin qabu isin na hiikettee na cinqitee amma waanin isitti obsuudhaaf isii dagadhiisii eegeetti rakkoon qabu gadiin dhiisa ani hawaasni Oromoo sheekottiin ulamaayiin muslimaa alaana galfadha biyya keessa fuudhee alaa galuu barbaadaa jee Ustaas Ahmad Keenya kanarratti hawaasni kiyya jalqabaa gadhumaana jala jira waan ta'eefi micootanallee eebbaan kabajaadhaan naaf gaggeessanii anillee kabajaa fi eebbaan akka ilma isaaniitti alarraa akkana galfataniin barbaada dhuma dubbii kanaati ajandaa tokkos hin barbaadu isiillee akka arrabsan hin barbaadu akka qeeqanillee hin barbaadu nulachuu hawaasni kun waan jalqabaa nu jala jiruuf anillee wanta kan qabuuf bultii tiyya mana kanatti bultii jaaradhee galfachuu barbaada mana barbaadanitti ana duuba waan dandeessan sappoorti na godha na jaara alaana galcha isillee akkaan eebbise hawaasni kiyya haa beekuu je wanni biraa tokko hin jirtu Ustaas Ahmad. Ayyee galatoomi hubadheera waan kana keessaan xumuranii deebanii ela waan gabaabaa namni sitti meera Nasraa ijoollee 5 ijoollee 6 7 godhatee gargar ba'a namni gargar ba'uun birqii miti haati dubartiis booniyyee duwwaa miti kan isheen deesse baay'ee deesse haati Oromoo dubartoota meeqa qabdi sigalee booniyyeen timmalee namni yaaniin jiraadhu an akkas hin ta'u wanti jedhamu hin jiru maaliif abbaa ijoollee meeqaarraayyuu namni gargar ba'a na hubadhu qoy eddeenan jedhaa jiru Nasra wanta kana sooshaal miidiyaa irratti as fiddanii qaawwa meeqaatama as banuufidha kan isin jirtan inni immoo isheetiin yoo hiikuu barbaade keessaan naqee hiikee sooshaal miidiyaa irratti antala koo abaluu an akkasitti sii kenneera jedhanii nikaa waliin dhanne gaafa walii dhatan keessaan nikaa walii dhatan dhaqanii nikaa isaanii keessaa walii buusanii deebanii yoo hawaasni kun na biraa dhaabbatu barbaade viidiyoo tokko anuufaa hojjetu as ba'e kalaas achirratti gargaarra
asirratti dhufee inta jaalladhu akkasiidha jecha jedhu akka kanaa taasisuun sirrii miti inga abaqasa kana dura. Okay, dhaggeeffadhu namni gubatee nama gubatee rifachuu danda'a namni gubatee ammoo laalaan beeku akkas ta'uu danda'a. Ahmad Balesiki qaalii laali mucaan kun hawwiin isaa galman geenyeef nama hubadhame yeroo hunda nama kana bubbutuu dura xiqqashu xiyyeeffannaa keessa nama galchuutu barbaachisaadha. Yeroo hunda uleen nama dha'uun dhagaa nama darbuun gaariidha miti. Ani akkana fakkaatutti amma Ustaas Muhammad tadhumaa jechaa jira. Ammallee uleetti haruu dhiisa akka ulamaayii muslimaatti mucaa kana ifitti qaba. Amma ni jaalattanii keessaan gubbaan ta'es ka godhu isin. Nagargaara nafuusisaa eegajee hawaasa Ustaas dhaggeeffadhu. Amma akka ulamaayii muslimaa tokkotti akka ilma keessanii tokkotti yeroo hunda dhagaa irratti haruu dhiisa dogongorree amma duraa ta'e kuni kadhumaati isiniin jechuu jira. Meediyaa irraa isiniin badaa jechuu jira. Ustaas dhaggeeffadhaa Oromoo ragaataa kan namni hundi kun dhaggeeffadhaa la. Amma mataa keetiin bakka bu'ii mana qabii fi waan gargaartu akka sheekootitti iyyaa fi hawaasni isin booda hiriiraa mucaa kana alaa galcha. Bitti kennee jiraate. Nama kana ammoo uummati xiqqoo tokko walitti wallee jennaan waan isa barbaachisu hundaa'u ni goonaaf fedhu mana kiyya haa ta'u fedhu mana Hamzaa Haajii haa ta'u fedhu mana kan kee haa ta'u. Garuu mucaa kana mooraalii isaa eeguuf jecha dirqama namummaati wanni kun walaa dhiiraa walaa shamaraa yoo dhugumaan gartee rabbi irraa waa arganna jettani mucaan kun akka kiyyaatti ilaala akka waan an qalbii qabeette jechuudha. Akka waan wanni kun irra gahe utuu irra gahe akkam taatan jechuudha wanni kun. Namummaadha wanni kun. Isinii galaamti. Kanaaf hundi namaatu onnatee kutatee lafaa ka'ee yoo nuti Ustaaz Muhammad Booniyyee kana gartee maal Booniyyee ma booda maqaa siituun kaafnuti. Ustaaz Muhammad Bayaan yoo gartee inshaa Allah bakkaan isan geenye rabbiin keenya nu arga inshaa Allah fedhii rabbiitiin. Garuu hundi namaatu miira keessa galee waan isaa gochuu qabu akka godhu ofirra dirqama gochuun dirqama isaati. Fedhu mana kiyyaa ta'u fedhu bakka fedhaa ta'u waan Booniyyee amma booda maqaa isin kaasana irraanfadhaa kanas akka nama du'eetti ilaalaa. Achuma dhiisa kanis. Garuu mucaa kana bira haa dhaabbannu. Mee waan tokko dubbadhu Hamzaa yoo dhiifama naa gootan. Hayyee laala mucaa kana murachuu isaa jechuudha. Akka murateetti hedduutti dhageemuu isaa dura yoo us jettanii illee nu suni beeytanii miti Ustaas Muhammad. Yoo gasti sanarraa gabbuu jettanii isin booni beeytanii gaas. Arra jecha hangas jee bu'eela. Bakka onneen isaa muramtee jirti kana beeka. Muramuu miti akkana qaajee jira. Isinii galee. Kanaafi Hamzaa fi Hamzaan ballama nuu qabaa. Hamzaan fiiguu adalagu Hamzaa Haajii Hamzaa duuti jalaa goona wanti keenya mana kee borurraa feetu bantee feetu edanurraa ballama nuu kaaya wal mari'adha. Hayyee waan tokko rakkoon hin jiru Allah. Ammuma ballama Ustaaza ammuma qaba guyyaa isaas viidiyoo boruu dalayda rakkoon qabu nuti duuti goona. Amma akkana goona laala amma akka goonu beeytu amma wanni kun waan namummaati beeytu waan namummaa moo namni an nama bira waraana tokkoffaa aslii bira gabu qaba. Nasrii biraalillee ngeenya Mubaarak biraalillee ngeenya mucaa kana gadda isaa kana gammachuutti dhiibsuun dirqama namummaati kanas. Waan biraatiif miti dirqama namummaa waan ta'eef mucaan miidhameera qalbii cabee jira kanas. Gurbaan arrafamee xiqqeeffamee miira keessa galfamee dogongorsiifamee namni duuti irra dalagee gartee jazaa ofii argatan rakkoon jiru garuu nama gadde kana gadda isaa gammachuutti dhiibsuun dirqama namummaa waan ta'eef hundi keessanuu muradhaa lafaa kaa'a. Hamzaan Hajii yookaan mana isaa ta'u yookaan mana kiyyatti haa ta'u garuu nama hunda beeksisaa waan kana. Dirqama ni beeksistaa Hamzaanis ni beeksistaa atis ni beeksistaa nutis viidiyoo dalayne beeksisnaa yookaan viidiyoo isin dalaydan Hamzaa ati dalagi ati islachuu dalaga viidiyoo du'eet isin jalaa goona viidiyoon isin dalaydan viidiyoo feemasootatti iyyannaa qabduu fi hawaasaa nuti kallattii hundaan bittinneessinee isiniif biraan geenya du'eetii goone isinii galee Oromoo. Nasra waan tokko jechuuf hin hosseeni. Qoy Hamzaan afixatu dhiifama. Qoy waa'ee waan ariifachiisaa wayiiti. Ammayyuu gara Feesbuukii dhaqee waan hin taane barreessaara namni kun rakkoo ofirraan ga'uu danda'a namni itti dhiyaattan
jajjabeessaa jirtanii quba qabdanii yaa rabbi kiyya edanuma na fudhadhu jedhee barreessaa jira feesbuukidhaan. Namni kun rakkoo ofirraan ga'uu danda'a. Agasumaafuu argitanii nama mataa jirutti sabbata maran jedhanii nama jirutti intalatti fuudhanii gargaarsa godhanii fi ammumayyuu maaf hin jajjabeessine quba qabdanii namni itti dhiyaatoo jiraattan yookaan namni naannoo isaa jiroo jiraate namni kun jaalatee amma waan meeqaa jedhee namni meeqa itti duulee rakkoo meeqa irra ga'e amma saniifuu inni rakkoon kunillee itti jirti. Haydar ki yeroo tokko si gabbisee abdii gatacha ol galchoo. Kanaafuu dhaqaatii namni itti dhiyaatan itti bilbilaati yookaan nama ollaa isaa ijoollee biyya keessa jirtu dhaqaatii bira akka dhaabbatanii jajjabeessan rakkoo akka ofirraan hin geenye. Abdii erga dhulilli darbi sinaar gastiin guutuudha. Abdii Geetaachoo dhulilli darbi. Dhageettee Nasra inseensifta nama dhageeffadhu sirriitti waan isin jedhe. Saniifuu namni kun rakkoo ofirraan gahuu danda'a. Ijoollee biyya keessa jirtu bilbilaati nama kana akka bira dhaqanii jajjabeessan godhaa siin jechuu barbaade. Feesbuukitti dhaqee gara feesbuukiitti dhaqee ammayyuu wanni inni barreessaa waan hedduu garaa nama nyaatu. Yaa rabbi kiyya na fudhadhu na ajjeesii jedhee kadhataara rabbi. Namni kun rakkoo ofirraan gahuu danda'a waan ta'eef dura jajjabeessaati isa tasgabbeessaa sanboota gargaarsa. Nama biyya jirutti bilbilaa bakka dubbadhaa meesni yaafe. Abdi falannu qabate abdi gargaarsa tattamaati. Nama qalbiin cabee jiru qalbii isaa kana fayyifnaa fi abdi akka gochuu qabnu bor sigalee bor magriibaan booda yookaan sa'a lama gartee akka Itoophiyaatti sigalaamti yookaan mana keetti yookaan mana kiyyetti mucaa kana waa walii gurree fi mucaa kana ijaaruun dirqama namummaati jennee haasa'u jirra. Amma kunoo jaallatee dhabee amma booda miidiyaarraas nan badaa sigalee jiruus jibbeen jira jechuu jira. Abdi waan tokko dubbadhuuti nama kana gadda isaa gammachuutti deebifna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu alhamdulillah nagaa. Gurbaan kun jechuun ustaazni kun jaalallee isaatiin yookaan haadha manaa isaatiin wal lole miti. لا لولا أصون تاني بيتا نكان الراب مينا إبسان لا لما مينا إبسان إرجع جدان إنجدا أشيلو هيجا دي بهيبود إني جارلا سيوان كابوف دوغون غوري إسي أبدا إسات مولا كندن ديني بر جارلا لكم مصيبة دا جارلا لكم واربين فورين مرة كاومري وإلمون نماف كيسا فوري باسي غتومي تسنتني ماتي نمني غري أكا حيواناتي يا رمني غري dogon godo sino jetto tokkotti mul'anni harramu borin biraga haa qofa malee waan biraan yaanne beeyta isin achi kaafte jechi normal no jedhu suni nama jaallattu biratti jecha akkasiin dubbattu gabbaa kaarelle isin nama of jibbisiisuuf yaalfana qalechuu dingaa yeለም bakka wama hunda godhaarte isin ግን inni abadan itti cimaa deeme malee jaalallisi jechuudha kaduraa caalatti dabalaa deeme malee irraa hin qannasne amma nahiiki turban kana keessa yeroo meeqa deebite harra kadhumaati sigalemti waliik narratti walii galanii inni immoo amanaan jiru haala amma dubbataa jiru kana waan deeme lubbuu isaa baasu fanatti fakkaata rabbi isaa eeguuti namni bira jiraatuun dirqama sababa kanaatiif mucaan kun qalbiin cabee jira madaahira qalbiin isaa namummaallee gadhiise nabira dhaabba mana bannee bortoo iftaan ta'u osoo hin fedhu lamaanuu obboloota kiyyaa namootan beekudha miidiyaa irratti namni sun immoo nama diin rabbii barsiisudha. Wanni nuti beekuu qabnu tokko jira yaa uummata. Wanni nuti beekuu qabnu maanni namni kun in jaallata nama kana isheen immoo na hiikii jetteen namni sun badii isheetii wajjin ishee jaallate jaalalaa dhimmi jaalalaa immoo jaalannee beekna jaalatamnee imimmaan xuruurfannee beekna imimmaanis nu xuruurfamee beeka garuu namni jaalalli miite waan kamuu ni godha baay'ee hanga lubbuu ofii of dabarsuutti gaha garuu wanni isin beekuu qabdan tokko jira yaa uummata wanni isin sirriitti beekuu qabdan tokko maa inni yoo jettani obboleessi keenya Ustaaz Muhammad Bayaan jaalallee dhabe malee waa'ee maallaqaatiin waliin qabatu
sirriitoonni sinnaa beekuu qabdan. Maaliif yoo jettan obboleessi keenya Ustaaz Muhammad Bayaan diinii haa barsiisu. Obboleettii keenya Booniyyee intala shawaa sana dhabe malee maallaqa dhabee miti. Amma immoo dubartii yoo arganne dubartii sana fuusisuuf yoo maallaqa dhabe maallaqa immoo guurree fuusisuun dirqama keenya. Maaliif isin jechuu barbaade? Qoy abdii asitti si qaba. Qoy ana sirreessaa fi talabaadhiya. Abdii wanni inni jee ani Booniyyee tana mana kana galfachuudhaafin dachii miliyoonaan bitee mana miliyoonaa oliin jaarradhee miliyoona 2 ol fixadhee jee Harar Arteenyatti mana jaarradhee. Ani jaartii fuudhee mana jaarradhee isii qofatti galfachuun naa hafe jeetiin mana kana jaarradhee. Mana kana immoo Booniyyee wajjitti galuuf hin jaarradhee. Isiin na hiiki jettee si wajjin hin jiraadhu jettee na diddee ani qarshiillee harkaan qabu amma ustaasota keenya ka biyya keessa jiran baabaa Sheek Musaa Su'aala Afaaniin intala na fuusisaa jaanii uumaa harkaa hin qabu. Hawaasni kiyya sappoortii na godhaa ani alaa galuu barbaada maallaqa naa walitti fufuudha uummatarraayi hawaasa meediyaa kanarraa illee niin bu'aa ani fuudhee galaa bakka Booniyyeedhaan addaafnee jirra. Hawaasnis akka isiin adda bahees naa beekanii akkaan fuudhuu barbaadu ammatti isiin eegaan adda bahees naa beekanii qarshii harkaan qabu waan hin dandeessan akka na gargaaranii jee abdii. Erga san taate na dhaggeeffadhu erga san taate sirriitti na dhaggeeffadhaa namni 2,500. Erga san taate maal jedhama ibsa ejjennoo waan jedhamu jira. Kana booda miidiyaa irratti baatee nutti hin bo'in jedhiin an Abdii Geetaachoo Abbabee Caalii dirqama koo fudheen bakka barbaadetti dhufee gargaaree gargaarsisuuf qophii. Garuu inni akka dhiiraa ta'uu qaba. Maaliif gadi ba'ee egelee dhiisee egelee of hin ajjeese jechuun barbaadu. Maaliif ilma dhiiraatii dhiirummaadhaan adabatee taa'uu qaba. Maaliif yoo adabatee taa'e yoo akka dhiiraatti dhiirri baay'ee dubartiin kasi kabaju yoo ati qoftan jettee rakkoo kee miidhama kee jaalala kee ciniinfattee geessootti qabatte malee inni yoo jettee dubartiin nu tuffatti. Aboo nu tuffachiisin yaadeeroo. Kostar jedhi hin boo'in boosee nu tuffachiisin waan barbaade keessan warra dhiiraatti baddu. Of adajjeessaa sooftiidhaan nu fuudhaa bishaan siinii keessa lixanuun hin jedhin. Hin barbaaddaa mifuuchuu jaalallee barbaadadhu durba durbummaa qabdu barbaadadhu wallaahi billaahi nuti si fuusisa. An Abdii Geetaachoo garee hidhetan si fuusisaan hin boo'in miidiyaa irratti baatee poostii posattu dhaabe aboo. Bakka hin jaallatteemi namni si hin barbaanneemi nama filadhu ati ustaaza nama diinii barsiisu namni waan sirraa baratu tokko godhi. Hin boo'in miidiyaa irratti baatee. Sana yoo gootan Nasraa Ustaaz Hamza Jeneraal hundi keessanuu waan gochuu barbaadan sa'aatii barbaadanitti an Abdiin qophii. Garuu gadi baay'ee miidiyaa irratti bu'a taanaan gadi baay'ee girgirrii kaasa taanaan an ittiin galu waan kanatti. Yoo adabatee taa'e bakka waamni itti nuu dhufa yoo ta'e waan inni barbaadu sa'aatii inni barbaadetti gochuudhaaf qophiidha. Gadi baay'ee amboriin of ajjeesaa, amboriin of addunyaa kanaa dhabamsiisaa, ambooniyyee dhabeen duu wanta kana jedhamu hin jiru habiibi. Nama diinii barsiisu taatee dubartii tokko jettee wanta of dhabamsiistuuf hin jiru. Yoo dhugaadhaan nama diinii barsiisu taate dubartii barbaadadhu, sheeka ergadhu, waan ittiin fuutu, waan ittiin bultii kee ijaarrattee gadi dhaabbattu Oromoon siif guurti. Ta'uu baannaan maqaa keenyas maqaa diinis hin balleessin. Ayyaanni koo kana ni fudhata taanaan feesbuukiitti waan hin taane ni barreessu ni dhaaba taanaan an qophiidha. Kana booda miidiyaatti gadi ba'ee hin bu'a taanaan inni jedha taanaan an ittiin galu. Kana dhaabnaan Nasraa kiyya obboleettii kiyya Qaalii Ustaaz kiyya obboloota kiyya Asuu Abdurree intala baadiyyaa Jeneraal qophiidha sa'aatii barbaadanitti kalas. Sheeriin tu godha dhufee baay'ee lama nuuf seenuuti. Akka dhiiraa ta'e qofan jedhee boo'icha hadhaabu sheeriin tu godha yoo kana baay'ee lama nuuf seene. Share it together guys family. Yeroo takka sagaleen hidhaa maatiin gili torkii nagaa qaban fakkaata. Yeah. Intala baadiyyaa sagaleen kee hin jiru. Yaa hin dhageettu sagaleen hin jiru intala baadiyyaa. Mee nama ol galchuu feetan ol galfadhaa ustaasa. Oyi Nasraa. Aga isin neetworkii sirreeffattuuf maal jechuu barbaadaan illee ilaa dhageeffadhaa. Ustaaza kana wallaahi xiiqiidhaan argitanii inni ilma dhiiraati obboleessa kenna ustaaza kenna.
xiiqiidhaan miti itti fuusisu Oromoon jireenya isaatu irraa jijjiira. Dachidhaan Fuwaad kamii? Idilii darbi Fuwaad. Yaa Oromoon jireenya isaatu irraa jijjiira. Bira dhaabbannee hamlee isaa cabde tana ka yeroo baay'eedhaaf ummanni itti duulaa ture sababa mucattii tanaatiif amma hamlee isaa taanee fi hundi kennayyuu viidiyoo dalannee fi waan dandeenyuun bira dhaabbannee gargaarsimnee yeroo gabaabaa keessatti intala durbummaa qabdu, ta kabajaa qabdu, ta amantii qabdu. Ta warra gaarii ta sanyii gaarii ila intalti Oromoo hundinuu sanyii gaarii intala jabduu laallee alaallatu haa filatu filannoo isaatiin itti fuusifna. Bara jirra jechuudha. Amma wanni isin godhuu dandeettan warri itti dhiyaatan kottu jedhaanii gara gasti yaadu. Dhiifama naa godhi Jeneraal Nasra yookaan intala baadiyyaa. Namni mucaa kanatti namni ustaaza kanatti dhiyaatan asaa gabaabaan dubbadhee isinirraa bu'a dhiifama. Yoo itti dhiyaatan gadi baatee nutti hin boo'in jedhaani waan barbaade nu haa gaafatu boo'uu yoo dhiise qofa gadi ba'ee poostii kana dhiisi jedhina boo gadi ba'ee inni jedhin akka dhiiraatti akka ustaazaatti.